Godina Arsiitti miseensonni shanee 271 ta'an karaa badii qabachuun bosonatti galan uummata irrattis miidhaa garaagaraa geessaa turan waamicha mootummaa fi abbootii gadaan taasifame fudhachuudhaan karaa nagayaatiin harka kennachuu bulchaan godina Arsii kan himan. Miseensonni shanee harka kennatanii fi booji'aman gocha raawwataa turan qaanessaa fi gocha badii akka ta'e himuun waan raawwataa turanitti akka gaabban dubbatu. Akkaataan qara jennee gadi baanee fi kan hojiin hojjetamaa jiru mootu walfaalladha. Itoophiyaa biyya jedhamtu tana dinnee Oromiyaa qofaatti Oromiyaa walabaa ijaarrannaadha. Ilma namaa yeroo akka argan ajjeesan silaa Oromoo fi kan qabsan Oromoo ajjeesuun akka argan Oromoof qabsaa'uu nama taasiftu. Silaa Oromoof qabsoofnaa maal inni wanni Oromoo akka argan ajjeesan. Awwaal halkan saa 8 dhufanii achirraa wadaa seenee eega seenee booda hojii socho'uu jalqabne nama hojii fuunee jechuudha. Birrii 200 irraa buufnee namicha saniin galchine achi booda immoo deebine achi bakka achi booda immoo gaaf lammataa jechuudha taatee lammataa torbee sadaffaa gaafa dachaan immoo namichi ijaarsa xiqqoo giddu galeessaa isatti duunnee eega itti duunneen booda fuune. Warreen karaa nagaan harka kennatan kunneen ergamtuu shanee turree yeroo keenyas waan kaayyoo fi bu'aa hin qabnetti dabarsaa turree himan. Gaheen kee ergamtuu ergama magaalarraa waa fuudhee karaa baadiyyaatti hin baasafi. Wantoota akka jimaa, wantoota akka caatii, waan akka sigaaraa. Shaneen nutti bilbiltee waggaa waadaa gallee horii caasaa fuudhaa nutti geessan nun jedhani namoota fi caasaa fi horii nun jedhani san hojjechaa ture hojjechiise illee hojjechaa turedha. Leenjii isaanii keessa dhaqeet haalli isaanii namatti hin tolu, jireenyi isaanii badaadha. Jijjiiraaf hin jiran hafteet badooma isaanii argeet haala isaanii argee biraa bade. Bulchaan godina Arsii obbo Ibrahim Kadir akka godinichaatti waamicha karaa nagaa mootummaa fi abbootii gadaatiin taasifameen miseensonni shanee 271 ta'an harka akka kennatanii fi 50 immoo akka booji'aman himaniit kan jiran. Gama biraatiin warreen nageenya caalaa daandii badii filatan bosona keessas deemaa jiran waamicha karaa nagaa mootummaan taasisee fudhachuu diduun nageenya uummataa booressaa turan 243 irratti immoo tarkaanfiin akka fudhatamedha. Uummanni qaamota nageenya waliin qindaa'uun shanee uummataaf qabsoonne jechuun uummata dararaa jiru kaayyoo fi galma hin qabne irratti qabsaa'uun nageenya isaa eeggachuu akka qabudha. Bulchaan godinichaas kan dhaamanii jiran. Abbaa gadaatiin gorfamee ashaaraan isaa irraa fudhatamee karaa guutuu ta'een hawaasatti makamee jiraataa kan jiru ta'uu isaati. Balballi mootummaa banaadha. Karaa nagaatiin ammas namni hin galaa kan jiru diinni kun hin gala akka jiru ta'e mootummaan harka diriirsee nageenya diriirsee san hin deebisne jechuudha. Harka nagaaf diriirsee hin deebisne karaa guutuu ta'een ammallee deebi'amee nageenya amma uummanni keenya dheeboteef kanatti deebi'ee karaa guutuu ta'een uummata isaatti makamee jireenya isaa jiraatu akka danda'u mootummaan lallabee jira.